Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata kabajamaa nagaa jirtanii akkam nagaa fayyaa nageenyi keessan badhaadha. Barnoota bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Akkamitti yuutuubii keenya sabiskiraabii isaa guddifachuu dandeenya yookiin wachaaworis bitachuu dandeenya. Sabiskiraabii isaa guddifachuu dandeenya yookiin bitachuu dandeenya. Gatii waa xiqqoodhaan guddifachuu akkamitti dandeenyaan isin barsiisaa haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turan afeerraa kooti. Amma yuutuuba seenneeti piroofaayila kiyyaan isin agarsiisaa. Kunoo tiktooka kiyyaas yoo ta'e Orofaan kan jiru Dr. Haaris Muusaa maqaan isaa immoo akkasuma achi jala seentaniillee gamanaan gara Modern Day yookiin yuutuuba kootiitti dhufuu dandeeysanii viidiyoolee baay'eedhaatitu ajjala jira. Iskiriin riikardingii akkatti waraabbattan yookiin akkamitti waraabbannaa haala iskiriinii yookiin waraabamnee dabarsuu dandeenyu haala mobaayila tokkoon yuutuubii lama irratti hojjechuu dandeenyu akkasuma istiidiyoo bareedduu akkasuma warroota miidiyaa hojjetaniif akkamitti paadkoostii yuutuubii irra banannaa akkamitti yuutuubii monetaayiz godhannaa kan jiru haawuti chingoo laaptooppii irratti akkamitti barsiisuu dandeenya. Viidiyoo liivii tiktook irratti dabarsine akkamitti deebifnee sooshaal miidiyaa kamirratti maxxansuu dandeenya. Isa follow tiktookii akkamitti guddifachuu dandeenya. Haala tiktookii deebisuu ittiin dandeenya. Viidiyoo baakgiraawundi viidiyoolee baay'ee ajjala jira kana daawwattanii tartiibaan hojjechuu dandeeysanii. Amma gamanumaaniin gara barnoota kiyyaatti isin dabarsaa. Kun barnoonni kiyyaas maali? Google Chrome seentanii asirratti maal barreessitanii asirratti via pal kajuu kana gartee via pal kajuu kana barreeffattanii via pal kajuu kana barreeffattanii jechuudha. Kun as gubbatti kuma via view palis ni barreeffama kanas gubbaa laaltan view palis jettaniitti barreeffattan sambooda irra gadhooytan haa gadhawu help you go to viral on the social media kamirrattuu si fayyadamtu kun tiwutara guddifachuudhaaf yuutuuba guddifachuudhaaf akkasuma tiktooka guddifachuudhaaf wanti kun baay'ee tokko nama fayyadaa jechuudha. Saniifuu isa kana guddifachuudhaaf eeysadha asirratti insert youtube to video link to here linkii yuutuubii keetii sana asirra kaa'ee naan jaa. Amma yuutuuba irratti hin dha'ee jira. Linkii yuutuubii keetii asirra kaa'ee naan jaa. Sambooda linkii yuutuubii kiyyaa asiin dhufaa yuutuuba koo jalaan seenaa abaa'otti iddoo jettuun dhaqaa sambooda kunoo ajjalatti yuutuuba kiyya linkii isaa fudhadhee jechuu. Sambooda eeysaan geeysaa iddoo kana insert kajuu kanarratti hin gadhaa. Sambooda loodingii isa juu eegaa jirraa jechuudha. Obsaan eeggachuu qabnaa. Amma gaa full western minia Sunday and Migos Modern Day official. What is the official video for Magos Modern Day Dream download NDG80 waan adda addaa naafidaa jechuudha. Kuni amma Modern Day example of the modern day slavery leaves. Kuni amma linkicha kan viidiyoo fiduun qabaa jechuudha. Lama linkicha viidiyoo tokko amma fakkeenyaaf haa fiduu bakka iddoo san linkicha viidiyoo tokko iddoo kanaan fidaa. Amma gaa linkuma tokkicha kanaan asfichi geeysaa jechuudha. Amma linkii tokkicha kana achi haa geeysu kootu amma linkicha finnee jirraa jechuudha. Okay, grow my channel isa jiru dhooyna. Amma gaa karuma salphaa ta'een kunoo dhufee jiraa jechuudha. Haala iskiriinii waraabnee dabarsuu ittiin dandeenyu jechuudha. Amma gaa view 1000 argachuuf doolaara 7.9 kafaltanii laayikii 100 argachuudhaaf doolaara 6 kafaltuu jedha. Akkasuma sabiskiraayib 80 argachuudhaaf doolaara 9 kafaltanii koomenti 10f doolaara 3 sheerii 750 doolaara 5 kafaltanii wachaawarii 2500f qarshii
doolaara 179 kafaltanii jira. Tootaalii walumaa galatti doolaara 445 kafaltaa jechuu isaati ammas gubbatti. Hayyee next confirm haa jiruuni. Next amma doolaara 446 kafaluu deemaa jechuudha. Some booda please enter your email address. This is where we'll send you updated on your via. Amma gaa email kiyyaan itti galchaa. Email kiyyaan itti galcha. Isinis email keessan itti galchaa deemtanii jechuudha. Amma email kiyyaan itti galchaa jechuudha. Pay with credit card. Credit cardidhaan kafaltaa. Credit cardidhaan kafaltaa. Western Unionidhaan kafaltaa. Emailidhaanis kafaluun ni danda'ama jechuudha. Name of the card, visa card. Kana hunda itti guuteeti bitachuu barbaannaan qalawii irra gootaa yeroo sanis seenaa jechuudha. Wanti kun waan seera qabeessaa waan tokkolleen inni waan biraa yoo shakkitan ta'e kan doolaara 5 qarshii 50 qarshii 60 jechuudha. Sanirra check godhuu dandeessanii jechuudha. Ammoo ofiif waan hin check godhee jiruufi amma ammoo bitachuu waan hin barbaadiniif master visa card teessan asii guurtanii bara isiidhaa asii guurtan akkasuma neemii keessan jala kana gootan biyya teessan achi gootan san booda securely save my information of click check out isa juudhooytan inni nu dogongortan achi sirreessaa asisti itti gadhawaa jeet isin argisiisa. Haala kanaani YouTube keenyallee subscribe isaa guddisuu dandeenya jechuudha. Okay, hanqa dhuma sagantaa kiyyaatti na faana tura. Wacaa horiidhaan narraa irratti monetize godhachuu hin danda'u. Maarree narraa irratti walla gaafii kana hundaaf wanni kun deebisaa guddaadha jeetiin amanaa galatooma.